Hi guys, come nagaaqisanii Elektira Safe Tech arras viidiyoo biraa barnoota biraatiin walitti deebinee jirra. Arra barnoota kana keessatti akkamitti akka email accountii yookaan Google accountii itti banannu qabadee isinii dhufe. Email accounting keessan akkamitti akka banatan email accounting faayidaa hedduu qaba. Ergaa garaagaraa ittiin nama erguuf online irratti accounting garaagaraa Facebook, YouTube keessattuu YouTube ittiin banachuudhaaf jalqaba email yookaan Google accounting qabaachuu qabdanii jechuudha. Email yookaan Google accounting qabaachuu qabdan YouTube subscribe nama godhu, comment, like nama godhuufis akkasumas TikTok illee banachuuf accounting online kan irra jirtan hedduu banachuuf email Google accounting qabaachuu qabdan. Kanaaf irra hedduun isin waa'ee emailaa ni beektan jedha. Kanaaf email akkamitti akka bananuun qabadee isinii dhufe. Email banachuudhaaf jalqaba wanni isin gochuu qabdan karaalee hedduun email banachuu dandeessan. Amma fakkeenyaaf karaa naannoo isinitti agarsiisu gara setting keessanii seentan warra bilbila Android fayyadamtan jechuudha. Gara settingitti seentan gara settingitti erga seentan booda gara gadi qeessitanii accounts labaa kaap isa jiru kana irratti ni cuqaaftan. Irratti erga cuqaaftanii kan filannoo gara gubbaatti isinii ba'u manage accounts isa jiru irratti ni cuqaaftan. Asitti isinii ba'u accountiiwwan isin bilbila keessan irraa qabdan kan Facebook, kan email sammas akkasumas baay'inoota email yookaan Google accounting isin qabdanii asitti isiniif bahaa jechuudha. Accountiiwwan isin bilbila keessan irra gootu jechuudha. Gara gadii qeessitanii gara dhumarratti asirratti add accounts isa jiru kana irratti ni cuqaaftan. Daawwattoota kiyya add accounts irra erga cuqaaftan booda as keessaa accounting maalii akka garee godhachuufatan Google isa jiru barbaaduu qabdan. Google isa jiru ni filattan, Google irra ni cuqaaftan. Daawwattoota kiyya Google irra ni cuqaaftan. Google irratti erga cuqaaftanii booda email banachuudhaaf garasitti isin geessaa jira. Bilbila keessan koodii isin gaafachuu danda'a. Maaliif verify isin godhuudhaaf kiyya sammas akkasumas waan gaafate fingerprintidhaan verify godheetiin jira. Kana checking information jechaa jira. Sekondiiwwan muraasa booda garanti isin ba'a. So daawwattoota kiyya asirratti fuulli kun erga nu booda asirratti email or phone bakka jiru kanarratti email yoo qabaattan email keessan achirratti itti guutan jechuudha. Browseruma fedhe website fedhe iddoo fedhe irratti fuula akkana bakka akka email akka itti guutaniif isin gaafatu irrattis email keessan banachuu ni dandeessanii. Warroonni email qabdan email keessan itti barreessanii sign up godhuu dandeessan. Nuti amma email uumuuf wayyaanuuf create accounting isa jiru irratti ni cuqaafna. Create hangaaf ofii keetiif moo accounting business ittiin warraan godhuudhaaf sinjaa ofii keenya formaa isa jiru filannoo isa jalqaba irratti ni cuqaafna jechuudha. Filannoo isa jalqaba irratti erga cuqaafne daawwattoota kiyya kunoo asitti maqaa keenya nu gaafata. Maqaa abbaa keenyaatiif maqaa wanta maqaa ittiin barreessitan maqaa keessan guutuu. Amma fakkeenyaaf Haccee jeetuman barreessa. Haccee jeetuman barreessa. Maqaan last name yookaan maqaan abbaa filannoodha, optionalidha. Dhiisuu dandeessanii ani amma optionalitti hindisa. Isin garuu itti barreessaa akka isin barreessanii bareedaadha barreessan. San booda guyyaa dhaloota keessanii birthday keessan isin gaafata. Baatii baatii Januwaarii haa jennu. Guyyaa lammii guyyaa duwwaa shanii. So erga guyyaa takkaatanii amata 2003 haa jennu akka faranjiitti isin akka guyyaa dhaloota keessanii filachuu dandeessanii 2003 haa jennu. Jardanii keessan as dhiira yookaan dhalaa godhuu qabdan an female male sambooda next step terdefaadha. Sambooda asitti choose your gmail address jaa pick up email address or create your own. Amma email inni nu asitti baasee isiniif kanna akkuma agartan asitti isiniif kanna isin as keessaa maqaa guutuu keessanii hojii deessisinjii irratti cuqaasuu filachuu ni dandeessan. Yoo feetan ifee keessaniifis banachuu maqaa jijjiirtanii create godhachuu ni dandeessan. Amman filannoowwan inni naa dhiyeessine waan dasna hin jenneef haariyaa create godhuu barbaade jechuudha. Haccee fan
mafaan meeqa fudhatu ilaalla. Yaa fudhatee jira jechuudha. Erga achi filattanii booda paaswordii isin gaafata. Paaswordii istirooнгii taate ittiin godhachuu qabdan, itti uumachuu qabdan 8 ol yoo ta'e bareedaadha. Amma paaswordii itti haa godhannu. Duuba daawwattoota kee paaswordii teessan ergatti godhatanii paaswordii yoo irratti godhatan qubee gurguddaa lakkoofsaa fi mallattoolee garaagaraa wal keessa maktanii yoo fayyadamtan bareedaadha. 8 ta'uu qaba dirqama. Achi olis yoo hanga 9 ol siqe gara sanatti ol siqe bareedaa. Paaswordii keessan shawu bakka yoo kanatti xuxanis ilaaluu dandeessanii sammuu danee keessatti paaswordii keessan yoo istirooнгii ta'ee fi isa sirrii ta'e seera paaswordii guutuu ni fudhata. Sammuu danee keessatti next irratti nu qabtan. Amma paaswordiin kiyya waan dogoggorte seera samantaa waan guutiin akka irra deebi'uuf na gaafate paaswordii jabduudhaan filadhaa jechuudha. Amma irra deebi'ee itti guuteen siin jira. Next injaa meeqa fudhatan ilaalla. Paaswordii keessan ergatti guutanii booda 8 erga mirkaneeffattaniin booda next isa biirootti dhuqanii paaswordiin keessan sirrii yoo ta'e ni fudhataa jechuudha. Next irratti ni cuqaastanii. Daawwattoota kiyya kanaa amma akkuma agartan naaf fudhatee jira. Asitti add phone number jaa phone numberii akkaan itti guutuuf na gaafatee jira. Phone numberii yoo skip gootanis rakkoon qabu, yoo qabaatan itti guutanis rakkoon qabu. Verification code irratti erganii verify isinii godhanii anammaaf skip nin jaa. Skip kan irratti inni cuqaastan skip ni jettanii jechuudha. Akkuma agartan daawwattoota kiyya asitti isiniif emailii isiniif create ta'ee jira jechuudha. Emaila kana fayyadamtanii bakka barbaadanitti accounting ittiin barreessuu ittiin create godhachuu dandeessanii jira. Sammuuda erga kanatti isinii ba'e next gochuu qabdan. Next irratti ni cuqaaftan. Sammuuda tarmisan dafee sammuuda gara gadii gaddeemtanii agarii ishee jettu kana irratti ni cuqaaftan. Kun daawwattoota kiyya kun amma akkuma akka agartan gara googilitti dabalamee jira. Email nuti haariin amma yookaan googil accounting haariin nuti amma gireekone gara googilitti dabalamee jira. Bifa kanaan emaila yookaan googil accounting ittiin banachuu dandeessanii gassan booda gara bilbila keessan iskaan godhee emaila san gara dabala gara bilbila keessanitti fumaanuu dabala. Akkuma agartan asitti dabalamee jira. Kanaaf emaila asitti akkana banattan kana bakka garaagaraatti bakka emaila isin barbaachise hundatti fayyadamuu ni dandeessanii. Akkasumas yuutuubaan illee ittiin banachuu ni dandeessan. Gmaila keessaan gmail application keessaanis argachuu ni dandeessan. Bilbila keessan auto ifiifuu iskaan godhee emailicha bakka hundatti bakka emaila isin barbaachisu hundatti akka fayyadamtaniif isin gaafataa jechuudha. Daawwattoota kiyya paaswordii isaatii fi maqaa gmaailichaa qabachuu qabdanii. Kun akkuma agartan emailota kiyya kan jiran keessaa gara jalaa irratti ni argamaa jechuudha. Daawwattoota kiyya emaila keessan bifa kanaan banachuu dandeessan. Daawwattoota kiyya gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti barreessaanis ni jira. Haalata kanaan emaila yookaan googil accounting banachuu dandeessanii. Galatooma. Bye bye.